الله كتوين كنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أصلي، دكتور أتشين، دكتور ماي دكتور ماي everything my everyday my all of you. أنت أشكاباج. لا إله إلا الله. أنا موسيني قربا أفريقيا منها من جتني تو بيا جتني أشكابات أرتنو فوتو سا فيسبوك يرتينمني سي فيسبوك يرتينمني توارا كلام تصوير رجال كباتي ورقي كل فيرو فنديس. هذا باجر أما أولاد هذا دمنا ثارا كنا بكتانون ديا شرك إلا لا جراني. والله جدبي. والله. بكتا. كشوري نياده بربارين غراغو به أذيكو بته أجا هو دون دينا ركوبية كاي توبيا تيفون غرا بيشيله متيادي كشوري نياده. لا باي سلما إني موجود شيرتي بدرا. مچينچي أكو مكان كنا ilmu baranda توري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيشي. ilmu هي ذاتي. إيشي. أثما يرو كورونا ثا يوتيوبي بنتنا متوقفة الله. إيشي. abdii kutuu didee tiniin bara kuma lamaaf kudha jaha banate yuutuubii abdii kutuu didee osoma akkasitti taf jedhu akkuma yoo ati dubartillee jaartillee walii jaartillee walii ulfeessite boottu kan osoo tiktookii maali yuutuubii irraa booyu osoma maal jedhu kubbaa deeggara Roonaaldoo jaalataa Roonaaldoo yoomuu arga jedhee osoo booyu gaaf kan beekamaa dhufe. إيشي. beekamtii isaa sani mootuu akka kee kana nyaatan garaa borciin baafne hawaata hordoftoota horataa dhufuun ispoortii dalagee qaama baase sirriitti xunchaa kana baase. إيشي با سينام كل دكان كارو. Roonaaldoo arguuf Awurooppaa kana keessa kilaba inni taphatu hunda dhaqee carraa argachuu dhabee gaafa waancaa addunyaa biyya Roonaaldoo dhaqee achitti Roonaaldoo wal argee miila jalatti kufee itti boo'e. إيشي. Akkasii kaa obboleessa kiyya Roonaaldoo wal argee amma kun lakkoofsa torba godhata. Jala shintibeet illee dhaabate. Maka. Akkastaa dugaa mootummaa biyya kana arguun qabeleen boo'anis na gargaari sheer naa godhi feesbuuk irratti nan boo'a tiiktook irratti nan boo'a ilmaan abbaa miskiinaa biyya kana guutanii jiru jettu abbaanii amma ibnu zaayid mootummaan maal jedhama zaayidii jedhan bin zaayid mana masgida keessatti guyyaa jumaa yeroo salaatamu yaa rabbi makfiraa godhiif jedhame du'aa hin kadhatamaafi. Aishi. Masgida keenya argee jumaa. Eessuma welcome hayyee. Achumaan namichi maayini maaliif du'aa hin kadhatamaafi dirqamaa jennaan abbaa miskiinaati waan nama dirqu jira malee dirqamaa miti naan jedhan. Akkam ulamaa jaallata miskiina jaallata masgidni maqaa isaatiin dhaabate intinaa jira jedhan Abu Dhaabii nannaqe. Yeroo masgidicha dhaqu warqiin jechuudha. Warqii addunyaa kanarra jiru guutuutu masgidichatti jira. Ittiin ijaarame warqiidhaan. Keessatti sagadee arguun qaba ilmoo isaa keessaa tokko jedhee jaalalli na qabe. Aishi. Amma nan jammaraan arabiffaa nan jammaraa booda. Dubaayitti mootuu maqaa namaa dhayanii viidiyoo waraabuun nama eegsisa kalama jala siidhanii akkas. Wallaahi lafa jalaa miti bakka barbaade maaliif namicha tabbaa miskiinaa ta'e abbaa kun dhaggeeffatu kaasni. Doktor waan si boochisuu qaba namichi garuu ati garaan kee hin booti nan beeka amala kee. Hin booya himi yoo ati dura eegalan si duubarra booya. Lammummaa kenne baqattoota Itoophiyaa baqattoota duraanii biyya kana jiran lammummaa kenne abbichi tu jiraate nu yoo lammummaa fudhanna biyya kanatti. Nama duraa lammummaa kenna. Hindu Nama du'e maal eessatti taree uf ajjeesi qamaa nama du'e arguu barbaade. ilmaansaa arguun qaba. Bakka. Innaa uummanni idaa qaba abii illee lammummaa kennees illee kalammata kennuuf maal? Lammummaa naaf kennu miti ani waan bu'aa malee ilmaansaa arguun qaba. Abbaan jaalladheen erga abbaa dhabe. Haati idaa baraanta ibni jetteeni abiyyiin harma gogaa kana hoosiftee dheengadda gaafa inni aangootti dhufe hin beektu ati. Dhaggeeffadhu sittan himaa. Haati waa'ee abiyyi immoo na gaafachuu barbaadde. Abiyyi nama jaalalaatii biyya kana dhufee isa immoo sittan hima kanarraa dhaggeeffadhu kaa. Geesse dhufee baay'ee wal jaallata ijoollee wajjiniin haadha arge.
هذا أول أرجع أنا سلمو كتي جنان إيه المو كتي كنا بودي أمانة لا المان كتي دبل أميرة جت لكاتي لناتي harma wazin أرما وصل نجيني لا سوري نجيني kana ka rakkoon kee bar لا 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 keessatti waan hubattu eshi أرما وصل المان كو كيسا تكو أبي جت جدد أشمان أبولان أكا الموت لا جدد أنا ما الموت توم برباد ما توم برباد ilmo ibn Zaid arguun qaba laazim bakka way kanaan mirkaa way kanaan biyya kanaa gala allaqi ati guyyaa tokko miira keessa galtee yoo buute guyyaa lammataa faaxeen dhuftee galtii keetira raftee dhufti achumaan dagataa dhiisi kutannoon qabdu faaxeen jazbaan jaarti ari'e baatee durba qofatu mana koo bulaa brother no illo geemii haa taphannu fira qabda firaan rabbi fida qabi leencoon jira amma jira best of 5 no best of 3 dabbo ijoollee fandishaana jalaa fuudhaa malee maal nyaattan isin nyaanna Dr. Geemii hiikuu beeksisa dalagii fi beeksisa bar leenca xiqqoon dalagaa sheritti godhaa dhuftee leenca xiqqoo haa kennitu. Mubaarakuu leenca xiqqoon haa kenne. Sila akka keetii osoo halkanii guyyaa dalagallee hiikullee baay'ee jaaladha. Obboleetti qaalidha. Ollaadhallee biyya baqaa wajjin jirallee. Family taataa Garuu godha. Geemii leenca xiqqoon dalaga. Anyaannu doktor Kana gayaa nyaadha bidhaa fi habiibi. Akkasi kaa tokkichoo kiyyanatti dhaariin garuu waaqa jireenya qaala'e wallaahi kun mubaarakuu leenca xiqqoon haa kenne. Nama hunda kenna hiriyyaa kiyya kaan hin qabu. Anaa jedhii dalagee. Wallaahi uumaa kun macarrasha bakka leenca xiqqoo gatu ika. Obbolummaa hiriyyummaa giiftara kiyya ta'uun anarra giiftii kennuun baratuun leelaano. Ehee dammoo akka namni biraa ija tokko nama laalu asli hin jenne. fagaadhee dhufe dhaggeeffadhaa uummata torban ji'a tokko geemiirraa fagaadhee dhufe nan daganne nan dagatanu xafaxafaa jiru taaftaafiidhaan innaa lillaahi wa inni ilayhi raaji'uun Abaa namitti kana maalatti caffarsiiftan abbaa garaa inni hin nyaata qalbii takkaan isinitti haasa. Yeroo tokko tokko wallaahi hordoftoota mubaarakuun barka bitatan. wallaahi billaahi jechuun anaaf Beerri wallaahi mana mubaarakuun osoo birri maan bitatanii garaa nama nyaatu bilaashatti galtii galchanii raffisu miti dhugaan kanu. Anaaf jalatti jaarsa umii garaa jala kaayattee teettee na laalti. Jaarsaaf jaartiin. Ana yoo muumu nama kuma wallaahi dhibba na jaalatti yaa baraka ja'a mubaarakuun. kuma dhibba torba qabatee ijoolleen koo kuma tokko raasaa jirti ijoolleen koo tirippilii dheeroomsiin jiru dhagaa wajjiniin tirippil jechuun sadiin baay'isu ijoollee kee jechuudha nama kuma sadii yoo qabatte nama kuma tokko ajjiruun mo'attu ati Family tapi gora. Make am bag gora tapi wudoche. Wanti, Isin mere- tuh bayar mere kan bag gora sedikit- mere wudoche. sedikit. Link gora share gora repost gora. Ilillee sadi kenna. yaadadhee na dhaqee raree biyya akaawuntii na argi abaaboo sadii amma na argi manan jira Gizze. jammu yaadadhee na akaawuntii na argi raree biyya amma jabaat amman galcha yallaa jabaat waa sadii Adabbi aboo hajaan keessa nama ogaa jedhan Rifle hajaa maaltu ba'a? gaggabdanii kubuu barbaadan pushuudha Triple. du'aayii kootiin gaggabdan siin jedhee Triple. hajaan kee aboo azaan sirraa haa qabu yaa rabbi Ahmadi wal gargara kuma tadi biro tara. Jabada. Triple kan tu wal gargara ka wudoche. Tume Jabada apa? biro tarre. Jabaadha kan sadiin baay'ee nagaa ta'u Ahmadi gargara na akka abaaboo darbataa jiru nagaa naaf haa ta'u ibiddaa walii argin jabaadhu gaayis Jabada. torban ji'a tokko taa'ee dhufee mula mochuu Ibidda gifti isaati wanni galu jiru soma jabada ilmoona. meera ijoollee warri jedhee bunaan ta'uu sana sadaka Triple. Xiqqoo noofe kuma takka qofa noofe jabaadha koofii shan argannaan galle. Yalla wudoche. family namoota Xiqqoo noofe leencoo kiyya wal gargaara. sadiin baay'isa gaayis Koofii afur qofa noofe kuma sadi galu. Isin jalaa dhume dabiliin yaa rabbii kiyya Waraanna maal godha. uummata kanaanii. rabbi si haa milkeessu sumee koo milkaahi waan milkoofteen wallaaluun taap taap godha Adabbii tokkoffaa. aboo rabbiin qababbo Adabbii tokkoffaa. 500 kana guutaa. Thank you.
Thank you do ce jana jabeessitani. Tap godha guys. Tap godha. Achi Abdii jalatti rabbi ol rabbi ga'ee godha. beela kinnitti taaptaap godhu. No, 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 no. Tap wallahi ajaan keessa na ba'u azaan sinirraa ka'u. Rabbi sina gammachiisu rabbi sina milkeessu milkaa haa Beeka waan yaa dabbii fudhu du'aa hin gogaan maal go'aa miti. family. Kai lafa. Ahmadi ki ya rabbi mataa kee ola qabu mangisti ki thank you so much goota ko. Goota baddaa Jarmanii. Leenco. Amisha. Muhammad. Amar kuni. Abdul Way Jabbar ambassaa Sheikh isatim. Taha. Way ambassaa Allah, isatim. Way qayyi makiinaa isatim. Annama kana nama ne giftamna wallim wallahi. Eenyuun? Alikata mazii ሰውዬ Ahmad. Miqaxxiloo ላይ ቁርጡም ይሰጣል ቁርጡም obboleessu wallahi giftii quraa quroo akkanaatiin oraara balkaabaan jedhamu jarmanii keessa taa'ee birrii tokko birrii lama jechuudha nanaasosisin akka giftanaatti Kaatiinsaatu wala guguddaan binne giftii guguddaa kaya dabbii kun kaya lafa. lakkii kanaan dadabamu quraa quroo jarmanii keessa taa'ee ergameen hin dadabamu mubaarik Jarmani koo diyaasbooraa keessatti lakkaa'amaa bar Dubaay miti. Amma Dubaay Jarmanii wal madaachisuu barbaadde ati. family 1-0. tap Amma goota tapha kudhan wal jalatti ngoo kudhan tapha kudhan hin beektu ati Ahmadii. namoonni agarsiisu yoo jala jiraattan faamilii koo socho'aa Alamaa qaxaa dhiyaatu Ahmadiin hin beektu ati. mee qurxummii gadhiise dhameera qurxummii laalla Tirippil irra gadhiisan. Rabbiin an salphise. Yaa Rabbi Ahmadiin garaaraatiin. Ana taaptaa bira ta'e dukkana keessa jirtu qabrii keessa galchitaniitu qabrii keessa jira laannam Lammishaa Habibti. Thank you with the family qabrii keessa gale kaan Tama giftii nuu keneen kanaa keneen tun akkam baay'ee. wallahi qabrii keessa gale kaan qabrii keessa jallu qabrii keessa Ay qabri keessa. Siin mala qabri. tap godha na baasa Yoo